yeroo jalqabaatiif anin meeshaa ofii kootii mana geessee haala kanaan mana obboleettii keenya kana Arabiyaa Majlisii farrashee jechuudha. Egaa namoonni meeshaa ajajachuu barbaadan viidiyoo kana hanga xumuraatti ilaalaa. Arabiyaa Majlisii yeroo hammaa kaariin tokko meeqa akka ta'ee fi manni keessan meeqaaf meeqa akkamitti akka safaramu waa baay'ee inshallah kan waliin ilaallu ta'a. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. kabajamtoota hordoftoota koo dirra jirtu nagaa keessanii fayyumaa alhamdulillah annagaa kooti. Egaa karaa jammarreerra baaneerra karaa gaarii nufa ta'u inshallah du'aa godha. Egaa magaalaa Jimmaa keessaa bahaan jira. Eessa akkan deemaaruu fi magaalaa kam akkan deemaaruu kan waliin ilaallu ta'a inshallah. Akkasumallee karaa irraa isinitti agarsiisaan deema inshallah. Biyyi maal fakkaatti maal isa jedhu namoonni biyya yaaddan illee biyya arguu dandeessu. Karaan egaa nama yaachisa jechuudha. Karaan durarra deemaa turan fa'i biyyoo fi baay'ee tokko nama yaachisti. Anis illee amma ta'ee gabaabbatus hanga tokko isinitti agarsiisa. Akka jiruun karaa kana utuun viidiyoo waraabaa deeme baay'ee tokko dheerata jechuudha sa'aatiin. Hammuma ta'een irraa isinii waraabee inshallah. Amma ta'e immoo viidiyoo biraa irratti isinii gadhiisa inshallah. Viidiyoo biraatiin isinii gadhiisa jechuudha karaa kana. Egaa akkuma argaa jirtanuu magaalaa Jimmaa keessaa baheen jira, karaa qabadheen jira. Eessa deemaarti jechuun keessan noo dhugaa sumaanii. Akkan deemaarullee walumaan adeemnu isinittani malleedha inshallah. Egaa viidiyoo kana laayikii godhaa, hordoftoota koo laayikii godhaa. Mee fakkeenyaaf yoo namni 200 ilaalee namni 200 yoo laayikii gootan maal rakkoo qabame laayikii godhaa. Waan akka yoo sinirraan irreessu garuu anaan na fayyada. Maaliif jennaan yeroo baay'ee yuutuubii irra viidiyoon gadhiisu. Garuu yoo sin immoo laayikii naa gootanii viidiyoon koo sheerii ta'ee namoota baay'ee bira naa qaqqabuu danda'a jechuudha. Namoonni laayikii naa gootan ummaa sumaanuu galatoomaa ulfaadha. Jazaakumullahu khayran. Gaarii hojjechuun nama isa hojjetanuuf sana osoo hin taane ofumaaf gaarii gochuun jechuudha. Wal gargaaruun, wal jajjabeessuun. Namoonni baay'een andur laayikii godha jedhanii laayikii kadhatu jechuudha. Reefan faayidaa laayikii erga yuutuubii kanarra dhufee bare malee laayikii gochuun wama farankaa argamsiisu yookiin wama doolaara lakkoofsisu wayii nutti fakkaata ture duraan. Garuu sanaa miti. Walumaa galattuu viidiyoon akka sheerii ta'ee namoota baay'ee bira namoota chaanaaliin koo hin qaqqabin bira akka qaqqabu gargaara malee waa miti. Suniyyuu waa guddaadha. Naa sababa isin laayikii gootaniif fakkeenyaaf nama meeshaa barbaadu bira nama chaanaaliin koo bira hin qaqqabne bira yoo qaqqabe isinillee galata qabdu jechuudha. Namni sun beekee isin galateeffachuu dhiisullee rabbi waan gaarii gootaniif gaarii isinii godha. Akkasii kun asumaan akkasii laayikii godhaa gaa isin habaruu. Akkuma argitanuu magaalaa eessaati kuni karaa biraa magaalaa Sarboo geenye jirra. Sarboo geenye jirra jechuudha. Sarboon kana fakkaatti Sarboo dhaqaatti moo hin jedhini jechuun keessaniin oolu kan hin deemaaru Sarboo miti. Dannabaan deemaara jechuudha. Yeroo baay'ee kanaan dura meeshaa kara dannabaa ergeen ture. Kun akkuma argitanuu kaa Sarboon kana fakkaatti manni barumsaa illee diigamee jechuudha. Dallaansaa diigamee axiriinsaa ol siquuf jedha. Karaatti wanti siqe hundinuu kamiyyuu baankiin illee wanti hundiyyuu diigamaa jira jechuudha. Wanti karaan gadi siqee ijaaramee kakka'aa jira. Akkasumallee manneen karaa daarii kan qorqorroodhaan gibbiin saaxaramee ture. Qorqorroon hafeera karaa daarii. Namni mana karaa daariidhaa qabu gibbii isaa qorqorroon akka hin haxxarree dhowwameera jechuudha. Namni danda'e bolokkeettiidhaan haxxarataa. Namni dadhabe immoo leemman beektu miti. Kunoo viidiyoo kana keessattuu ni argitu yaada. Leemmaniin axrii isaa haxxaratee inni kaan qullaa duwwaa jira jechuudha. Silaa'uu karaan daariin garee caalu bakka hojiiti. Namni immoo manooriyaadhaaf karaa daariidhaa qabu immoo yoo danda'e bolokkeettii yoo hin dandeenye duwwaa taa'u yookiin immoo leemmaniin haxxarachuu ta'e jechuudha. Akkasii galgala immoo baay'ee tokko bareeda magaalaan keessi diimlaayitiin goggodhamee maal waa seera haaraa ba'e jechuudha. Gaa magaalaa babbareechuudhaa fi masjiida guddaa Sarboo argitanii kuni kaa magaalaa jidduu Sarbooti. Ijoolleen Sarboo maal fakkaatti magaalaan Sarboo guddatteetti moo akkuma dura itti dhiistanii deemtanitti jirti moo maal jettu natti fakkaata. Kaanis Sarboodhaaf egaa haaraa
sararaan ture si dafeenis immoo keessaa bahee sarmoo keessa badaan beeku akkasii amma kunoo bahuuf jirra. Safarri kun safara maaddaa miliyoon kan jedhamudha. Safaruma bakkee jaartii jedhamutti galleerra jechuudha. Akkasii hordoftoota koo egaa ijoolleen dannabaa asumaanuu baay'ee tokko galatoomaa ulfaadhaa baay'ee tokko isin galateeffadha qaqqaaliiwwan koo wallaahi keessatti immoo haalaaf amalli keessan akkaataa isin yeroo meeshaa ajajattanuu bakka jechuun maal jedheen isinitti maa isinuuf beektu gaa naa baay'ee tokko amala qabeettiiwwan jechuudha. Kullukum mahtaramiin moo maal jedhama arabiffiyuun harkaa badaaramee yeroo tokko arabiffana haasaasiniini arabiffa irraanfataan jira jechuudha. Akkasii amma immoo kunoo asandaaboo gibee geenyeerraa viidiyoo addaan kuteeni isinii asirratti isinii maxxansee garuu viidiyoo biraatiin immoo karaa baddaa kana fa'i boqqolloo isa gahee gogee jedhe maal waa baay'ee waraabeera inshaallah viidiyoo biraatiin isinii gadhiisa. Kun waa'ee meeshaa sa'uun dhufe gatii ta'enna viidiyoon kanayyuu baay'ee dheerateera daqiiqaa 20 wayii ta'eera na of olchaaka. Yoo isinitti tole ilaalaa yoo isinitti hin tolle immoo irra butaatii bakka meeshaa ilaalaan isiniin jedha giddii miti viidiyoo xumuruun keessanii yeroo itti fayyadamtu isinis kushiinaa arabaa jirtu gatii ta'e jennaan dirqama hunda ilaaltanii namni biyya yaaddanii ilaalaa. Mukkeen biyya keenya biyyoon biyya keenya namoonni isin yaachise jechuudha. Baay'ee tokko nama yaachisti. Isinii miti namumti biyya keessa jiru yeroo deemnu waa kana ilaalaa deemuun namatti tole jechuudha. Egaa kan isin argaa jirtan kun gibeedha. Laakarrattiin kun karaa diimtuu geessituudha. Akkoo jechuudha. Diimtuu geessitu yeroo tokko meeshaa karaa diimtuu geessuudhaaf dhufeen garuu karaansaa sirrii miti makiinaan dhaabbataan hin argamu achi as deebitti makiinaa dhabuu dandeessa jennaan achuma gibee dhumarratti ergee deebi'ee jechuudha hin naqne garuu achiin deemama diimtuun jechuudha. Akkasii gaa kunneerraa gibeerraa baanee gara magaalaa Sandaabollee gallaa inshaallah Sandaabollee isinitti agarsiisa. Kun akkuma argitan kuni gibeedha. Gibee jechuudha laga gibee ni beektu miti gibee isa giddibii miti gibee giddibiin inni maabiraatiin irraa gaddabame karaa laayikatamaati isiniyyuu ni beektu inni kun immoo gibee durdur kun asitti dhufneeffata miiccana jechuudha. Asandaaboo baay'ee tokko maabiraatii fi bishaan baay'ee tokko nama rakkisa ture amma garuu homaan jettu dur akkasi inshaallah ani asumaanuu viidiyoo biraarrattiin asandaabuuf waa'ee asandaabuuf aneessa akkan ta'ellee hundumasaa viidiyoo ittaanu nan isinii gadhiisa. Asandaaboon seenaa guddaa qabdi biyyan baay'ee tokko jaalladhuuf kabajulleedha. Isanii sagalee haasaaru ilwaanaan salaamu alaikum hin jedhaani jettee jedhiin ka. Salaamu alaikum isiniin jetteetti siif jawwabu baqqaashee. Inshaallah yeroo silkii haasa'u akkuma kana nan haasa'a malee jechuudha. Salaamataan sillee namaan galuun mallee afaaniin hiikanne. Egaa akkuma argitanu dannabaa seennee jirra. Dannabaan deemaa rasniin jedheen ture dannabaa seennee jirra. Waan nama dhibu subhaanallah bokkaan guyyaa guutuu aduudhaan jechuudha. Lafa gogaa deemaa oollee yeroodhuma akkana dhaqnee dannabaa geenyee karaarraa gorru mana obboleettii keenya dhaquuf karaarraa gorru. Bokkaan hin jirre dhufe jechuudha. Du'aayee kadhaamee biyya keenya kanaa wallaahi uummanni keenya baay'ee tokko bakka yeroo ammaa kana cinqii irra jira jechuudha. Maaliif bokkaa yeroo roobuu silaa roobuu hin qabnetti kunoo roobee yeroo namni waan qotatee waan facaafatee haammatee muratee ol galfatutti bokkaan roobee jalaa balleessaa jira baay'ee tokko jechuudha. Du'aayin sirriitti barbaachisaa biyya keenya du'aayii godhaa. Rabbiin egaa amrii jabaatte kulli nuuf laaffisu. Egaa yeroo baricha takka tokko wayii ta'e subhaanallah dallansuudhuma rabbiin itti fakkaata namni walitti jabaataa walitti naafuu wal hassaduu waan akkasiitti caale jechuudha. Namni kun hammeenyatti caale tariiqa kun dallansuudhuma rabbiiti malee maanni namni waan facaase isaatii muratutti barbarreen fakkaataa ta'e kunoo boqqolloon fakkaataa ta'e xaafiin haamamu silaa bokkaan alatti roobu ala bilchaatee jedhu lafatti harca'ee waan akkasii jechuudha. Baay'ee tokko gabareen keessatti qotee bulaan baay'ee tokko cinqamaaraa du'aayii kadhaa biyya keenya rabbiin bokkaallee acaamsuu yaa rabbi caamsiin egaa caamsaana hin ta'u
yaa rabbi gaa bokkaadhuma khayrii qabu yeroodhuma roobuu qabutti roobee yeroo caamuu qabutti caamee rabbumti maslahaa akka beeku nuuf godhu malee kun akkuma argitan coccobaa jira dannabaa seennee jirra kun bokkaan mastawtii makiinaa irraan coccobuutti jira jechuudha akkasitti anillee baay'ee tokko ni tasaqaayee jechuudha baay'ee tokkoon cinqamee alhamdulillah uumaa miti gaa akka rabbiidhe malee silaa wanti hundi akka namni jedhetti namaan ta'u baay'ee tokko jechuudha haddii maanni bokkaan roobee jechuudha mucucaatee waan isin buufay nan kufayya wallahi laaliif akkasii namni nama lamaan deemne namni sunillee majlisa baatee bokkaa lafti zigigaatee jechuudha mucucaatee kufe anillee nan kufe alhamdulillah rabbina ambiseera kun akkuma argitan makiinaan hamma barrii manaarra naqu booyi wayitu duuchee jira dhiisnee buusnee bakka keenyullee hin qabnu makiinaarraa kilaasii wayii kunoo kanuma mana namaa ijaaramtee jirtu kana keenya jechuudha asitti sharaa afnee asirra keenya kaanee ijoolleen guuraa jiru ani immoo dhaabadheen isa qodaa kana eegaa jira jechuudha achumaan safara isinitti agarsiisa jedhee haala kanaan waraabaa tottoreen jirallee amma rabbi namaa dabarse gaa alhamdulillah wabcate sa'aatii 8 wayittiin achi ga'e jechuudha dannabaa garuu halkan irraa sa'aatii 8 manatti gale wallaahi sasilaa sa'aatii 9 wabcate sa'aatii 9tti achi as afee karaa asfaaltiitti bahee karaa manaanan deebi'an ture garuu sababa bokkaan roobee fi cinqiidhaa ammasii makiinaan mucucaataa gommaan naan mucucaata jedhee keessa galuu didee deemuu didee keessa galeera hamma ta'ee boo'ii wayitu jirti boo'ittiin kana bahuu hin danda'u rooba kanaan jedhee didee dhaamee daqiiquma 2 wahiitiif subhaanallah amma rabbinuu dabarse jennee dhiisne gawa tokko itti godhamu hin jiru kun waan rabbirraa dhufee asitti iddoo kanatti ijoollee na bira dhaabbataa jirti jechuudha na keessummeessaaru maashaallah akkasitti takka ijoolleedhaan haasa'ee mukuu bahee iddoo kanatti amma meeshaan guuramee dhumutti akkasin ture jechuudha safarrichillee baay'ee tokko bareeda maashaallah qabbanaa bakka jireenyaaf ta'udha jechuudha magariisa kana namatti tolti yeroo gadi bahanii ijji kun waan gaarii magariisa kana laaltee funyaanillee qilleensa qulqulluu kana argattee jettu safarri kanaa jireenyaaf baay'ee tokko mijaawaa kan ta'edha jechuudha magaalaan maanni hafuura makiinaa wanto qilleensuma gaariiyyuun argamu garuu jireenyaaf haalli namaa mijaahee jireenya ofii baadiyyaa godhatanii nagadaa afaan akkasiif immoo magaalaadhuma wayyasa jedhan kanaaf manni obboleetti keenyaa gaa kana fakkaataa maasha Allah tabaarakallah wallahi mana sii kanatti baay'ee tokkoon gammade baay'ee tokko akka waan kootii wayitti na gammachiise maaliif ijoolleen keenya jechuudha yeroo baay'ee bakka namumti waan jarri hojjetan kana manumallee naa ijaaraa innaan lafuma naa bitaa innaan seeraan hin bitamuu fi manni kun seeraan hin ijaaramuu fi akka jarri fedhan hin ta'u birriidhumoo fi akka fedhan kanatti waayin godhachuu hin danda'anu jechuudha haala kanaan garuu abbaan manaasii maasha Allah mana kana fakkaatu fa godhee ijaaree haala kanaan jechuudha isiin immoo achi meeshaa mana guuttataa jirti rabbiin nagaan itti si haa galchuu uktii kiyya qaalii rabbiin nagaan abbaa manaa keetti mana kee kanatti qe'ee keetti rabbiin nagaan si haa galchuu nama jiruu gaarii jiruu gammachuu jiraatu rabbi si haa taasisu akkuma argitan as biratti minxaafii 2 fidee dhufee inni kun garaan isaa meetira 2 dheerinni isaa meetira 4 diqqoo qallataa gamaaf gamana majlisaa hin ga'u jennee inni kun immoo garaan isaa meetira 3 dheerinni isaa meetira 4 3 fi 4 jechuudha garuu maanni bifa majlisa fakkaatu sanaan hin argamu minxaafiin 3 fi 4 kun bifa baay'ee hin qabu bifa barbaadaniin argachuu hin dandeessanu garuu minxaafiin kun yeroo qaamaan bira jiramu badaa hamma kana garaagarummaa majlisa biraa garaagarummaa hin qabu viidiyoo ta'eef malee badaa bareeda minxaafichi bareeduma isaatu mul'ata malee garaagarummaa inni maachii majlisa gochuurraa qabu badaa mul'atu hin bareeda dhiisne kanuma gooneef jechuudha baay'ee tokko bareeda minxaafichi yeroo qaamaanii bira jiramu ituma maachii ta'ee guddaa ta'eeyyuu isa sanarra bareeduma isa kanatu bareeda haa ta'uutii maachiin kun barameera sila isa wayya ture hin qallate gamaaf gamanaan walalii mul'isa akkasitti haala kanaan majlisa maasha Allah tabaarakallah eebbisaanii du'aa godhaa fi rabbiin nagaan itti galchuu afeefiin jira jechuudha egaa walumaa galatti majlisni kun kaarii 12
majlisni kun jechuudha. Saalooniin si maashaallah baay'ee tokko guddaadha. Walumaa galatti manni si guddaadha. Mana barakaa rabbi siif taasisu uktii qaalii. Saaloonichi baay'ee tokko guddaadha. Ilaala majlisa kaaree 12 liqimsee mormi. Saalooniin si dheerinni isaa meetira 7 garaan isaa meetira 4. Tilmaamadha namoonni mana koo majlisa kaaree meeqan gahuu danda'a jettanu amma saalooniin obboleettii keenyaa kuni dheerinni isaa meetira 7 garaan isaa meetira 4. Garuu majlisni kaareen 12 kun gahaadhuma ta'e jechuudha. Gahaadhuma ta'ee akkuma argitan kunoo iddoo kana bakka kana TV ta'a bakkicha duwwaa gamaa immoo rakabootii siinii wantoota garaagaraa kaa'achuu dandeessi. Gahaadhuma ta'e bakka majlisni kaareen 12 jechuudha. Maggaarajaa illee qabdi obboleettiin keenya. Yeroo ammaa kana majlisni kaareen 12 kaareen tokko birrii 8,500. Inni fireemii ababaa maal qabu immoo birrii 9,000 akkasii garaagarummaa qaba jechuudha. Inni kun fireemii sin qabu ababaa sin qabu garuu qulfiidhaan haala kanaan hojjetamee fi as biratti immoo maggaarajaa kunoo dheerinni isaa meetira 4 garaan isaa meetira 4 kana qabdi. Maasaraa isaan irraanfadhe jechuudha. Bakka sadiin akka inni hidhamuufitti hojjetamee fi garuu maasaraa isaan irraanfadhe dhufee inshaallah jidduttiin illee waan xiqqoo sirrooftu jira. Sana sirreesseen inshaallah maasaraa isaa illee nan ergaaf makiinaatti yoo rabbi jedhee akkasii walumaa galatti maggaarajaan kun dheerinni isaa meetira 4 garaan isaa meetira 4 hojjetamee fi Arabiyaan majlisii kun illee gaha akkuma isinitti hime guutuun isaa kuni birrii 1,100 birrii 2,000 jechuudha. Jalqaba obboleettiin keenya kuni firaashii boondidii fi tiraasii godhachuu barbaadde qiyyaarii 2 wajjin garuu yeroo asabamu birriin isaa majlisuma jalatti dhiyaateenaan dhiiftee majlisa kana godhatte jechuudha. Maashaallah mee maal jettu isiniin bareedaa maal fakkaata filannoon si carqichillee haaraadha baay'ee tokko bareeda carqiin kuni haaraa galee. Egaa tiraas carqii firaas carqiidhaallee ajajachuu dandeessu jechuudha. Carqii kana yoo jaallattan hammaaf jira. Takka jedhees baduu danda'a deebi'ee dhufuus danda'a namaan galuu. Akkasii hordoftoota koo teebilitti walakkaa suni kaa majlisni yoo kaaree 10 ol ta'e 10, 11, 12 sanaa ol yoo ta'e teebilitti wajjiniin isinii kennamti yookiin immoo qobaatti bitattu jechuudha birrii 5,000. Akkasitti kunoo manyataan siillee maashaallah tabaarakallah kana fakkaata. Algaan kun achuma dannabaatti hojjetame baay'ee tokko bareeda maashaallah. Maggaarajaa maskootii sanallee gabariidhuma duwwaadhaan hojjechiisee fi gabariin isaa bareedaadha jechuudha. Siluma carqummaan isaa bareedaadha. Qalallee jedheetuma wal geggeessisuudhumaaf akkasittiin hojjechiisee fi maashaallah. Akkasikaa eebbisaanii du'aa godhaa fi amala qabeettii koo uktii kiyya qaalii atillee baay'ee tokko galatoomi. Egaa akkuma beekamu kanaan dura yeroo baay'ee meeshaa ergeen jira kara dannabaa. Ijoolleen dannabaa ammas irra deebiin isin galateeffadhaa galatoomaa naaf jiraadhaa. Nagaan rabbi biyya keessanitti isin haa galchuu. Hunduma keessan iyyuu hordoftoota koo namoota meeshaan na ajajattaniif na ajajachuu dhiistan adda isin baasuu fi miti. Walumaa galatti namoonni yeroo naa kennitanii na hordoftanii viidiyoo kootiif laayikii gootanii yaada keessan immoo koomentii jala naa keessanii maashaallah ittanii du'aa naa gootan hundumti keessanuu wallaahi rabbii gaditti baay'ee tokko isin galateeffadhaa. Rabbii gaditti abshirii jabaadhuu keessanii nan jabaataa jira rabbii gaditti jechuudha. Kanaaf naaf galatoomaa akkuma argitan kaa hamma deebi'uuttan jira. Sa'aatiin ammaa kuni sa'aatii 10 walakkaa 11 waan akkasiitti asrii sagalee bahee karaa manaa deebi'uuf hin jira. Egaa iddoon kuni lafa gabaa dannabaa lafa gabaa balloo horii fi taraa uffataa jechuudha. Uffanni kun akkuma argitan wasitti afamee qorqorroo sana keessatti gurgurama. Gabaa meedaa jechuudha lafa gabaa dannabaa ijoollee dannabaa ilaalladhaa biyya keessan safara keessan maal fakkaatti erga keessaa baatanii gaa maal fakkaatti magaalaan keessanii ilaalaa. Seensa irratti bokkaatu roobee viidiyoo addaan kute jechuudha suurraanii akkasii inshaallah amma ta'e majlisas illee darii bokkaan tuqeeraa gaara roobeeyyuu baay'ee roobeeyyuu caamuun jechuudha. Du'aa godha rabbiin biyya keenya gaa
bokkaa yeroo roobuu qabutti roobsee yeroo caamsuu qabutti caamsee maslahaadhuma isaanuuf qophaa'u malee gabareen uummanni keenya qotee bulaan boohaa jira wallaahi. Akkasii inshallah amrii kulli rabbiin nuuf laaffisu hunduma keenya iyyuu isiniif illee rabbiin nagaan waan hojjetattan keessa barakaa isinii kaa'ee nagaadhaan biyya keessanitti isin haa galchuun isiniin jedhaa hordoftoota koo galaan jira galuufaniin jira jechuudha. Alanii achi bahuu makiinaan meeshaa geessee deemee naa bilbilee akkasitti nadhiisee deemee sana booda makiinaa iyyuu dhabee halkan irraan galee jechuudha. Alhamdulillah bareedduudha. Ana baay'ee tokko na gammachiisa hojii kootti baay'een gammadaa. Waa argachuu qofaa miti du'aayin keessan eebbi keessan wallaahi ana isatu irra guddaadha jechuudha. Namni hojjetetti gammadee yoo nama eebbisee rabbiin illee nama gargaara jechuudha. Inshallah rabbiin nama haqaan hojjetee haqa keessan bakkaan ga'u rabbiin haa taasisuu nama amaanaa keessanii eegu rabbiin haa taasisuu rabbiin illee amaanaa nama kana narkatta eegu inshallah. Akkasii ka hordoftoota koo namoonni meeshaa ajajachuu barbaadanii Saalihaa Emetiyuun magaalaa Jimmaarraa bakka barbaadanii isinii qaqqabsiisuu nan danda'a inshallah. lakkoofsi koo duwwaa 941527463 WhatsApp Telegram na argachuu dandeessu. Hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti salaamu alaykum.